ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela. ጥቂት ወራት በኋላ ኦሰዴፓ የሚባል የለም፣ የአፋር ፓርቲ የሚባል የለም፣ የቤኒሻንጉል ፓርቲ የሚባል የለም፣ የኦሮሞ ፓርቲ የሚባል የአማራ ፓርቲ የሚባል የለም። አንድ የኢትዮጵያ ፓርቲ ሁላችን ያለንበት በመፍጠር waamicha galgala tokkootiin uummata kaasne mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya. qabatee ka'e ka waldaa machaaf tuulamaa irratti ijaarame ka adda bilisummaa Oromoo irratti ijaarame bilisummaa uummata Oromoo yeroodhaaf guruudhaan dabsuudhaan sochiisaa daangessuudhaan namoota hidhuudhaan kana yeroodhaaf tursuu danda'u malee galiisaa hanqisuu hin danda'u. Maaliif across Ethiopia over a controversial ethnic activist accused of creating division between the country's ethnic groups. Jawad Mohammed says. Abiy naftanya Abiy naftanya Haile Sillaasee sidhamaniiru abbeen keenya bara dargii sidhamaniiru bara darbe kana bara wayyaanees akeekkachiisitti kennamaa ture. Ani waan matattatu naan galu erga dhalatte akaakayyuu biyya diinatu nyaata, abbaa haadha biyya diinatu nyaata, abbaa abbaa biyya diinatu nyaata, daa'ima biyya diinatu nyaata. Nageenya dursuu hordoftoota keenya oduu ijoo torban kana miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, tiwutarii, inistaagiraamii, raadiyoo, TV biyya alaaf keessaa irraa arganne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akka anu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya. Kun TV Oromiyaa Today. Kabajamoo hordoftoota keenya miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii irraa deddeebi'ee naanna'aa kan ture haasaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa mooraa leenjii giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo kan ture Eertiraa keessatti kan dubbate marsaalee hawaasummaa dhuunfatee ture kunoo caqasaa. Ani nani jechuu barbaadu waan na gabaabdu. Maatiin barii ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela. Biyyi jagna lubbuu isaa isaaf kennu hin qabne yeroo hundaa garba. Biyyoonni amma lafa kanarra jiran nuti arginu warri abbaan fedhe akka fedhetti itti roorrisu waraanatu isaan irrate. Diinni ufii akka amma nuti argaa jirru akka jagnoonni keenya nu barsiisanitti waraanni ni beela'aa, ni dheebotaa, ni dadhabaa, dhumarratti diina isaa morma irraa buusuufidha. Yoo kana godhame malee haati ufii fi abbaan ufii safuun argatu.
goototi keenya kan nu barsiisan bakka amma isaan nu geessisantu jira. Bakki nu hafe immoo ni jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Koloneel Gammachuu ayyaana mana hidhaatti darbamee jira. Yaayyaa Bashir Yoonkaan boruu barraaqa fuula Facebook isaa irratti akkas jedhee maxxanse. Shakkamtoonni Abiniif Addis Ababaa Baalaadaraa gadhiifamuu BBC irraa dhageenyee jirra. Garuu jijjiirama kana fiduuf namootiin wareegama guddaa baasan Koloneel Gammachuu ayyaana dabalatee ammallee mana hidhaa jiru. Manni hidhaa ammas afaan Oromoo qofaa dubbataa jedhe. Haasaa wal falmisiisaa Jeneraal Kamaal Galchuuf deebii Dr. Abiy kennan kana fakkaata. Waamicha galgala tokkootiin uummata kaasne mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya. Godhuun barbaanne mootummaa kana guyyaa lamatti diiguu dandeenya jedhanii jirudha. I am really sorry. Baay'een gadda. Humna akkasii qabaatanii jennaan waggaa 27 gaafa garabamu maal biyya keessa badan. Maaliif deemanii amma kana uummanni Oromoo rakkachaa bahe? Moo gaafa Oromoon bulchuutu akka salphate dubbii? Kun sirrii miti. Akka soltufachuun sirrii miti. Sirrii miti nuun fayyadu. Ajajaan Ubaboo Zoonii Lixaa Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa akkas jedhe. Ka qabsoorra jirtu waan barbaaddutu jira. Ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasuu fi ol galchu roorro miti qeerroo. Roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu ka hiriira nu baasu kan nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira. Kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate online singeesse huursuun singeesse jennaan Oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa walin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa. Akkamittiin wal qindeessinaa? Akkamittiin injifannaa? Akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa? Isa jedhu mataa qabdaati. Diidaa nama laaleen nama birrii sirraa guuree miidiyaa banatee achirratti reeffa kee maxxanse jennaan dhugumaan naa yaadu sitti fakkaate. Har'a garuu ibidda keessatti si waliin hin dhaabbanne. Gowwummaan keenya kanaa jechuudha. Miti amma gaa namaa dha'uun barbaadu. Namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate. Abaluun akkasiitoo jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat. Namni nama qabsoon baabura. Ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtuu Rabbi miti, Waaqa miti. Bakka tokko gahee nama ni jijjiirama. Gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota. Nama laaltanii hin deeminaan hin jedhu kanaaf jechuudha. Hubattanii hooggansi Maatiin maanguddoo umurii 80 magaalaa Ambootti rasaasa mootummaan rukutamanii ajjeefaman OMN'tti akkas jechuun himanii jiru. Haayile Sillaasee sidhamaniiru abbeen keenya. Bara dargii sidhamaniiru. Bara darbe kana bara wayyaanees akeekkachiisitti kennamaa ture. Sana keessa darbanii har'a du'uun isaanii irra garaa nama deessa jechan ittiin ibsu hin qabu. An jechan qabu garaa koon nama daayana waan an jedheesii ibsu hin qabu. Natti ulfaata kanan enne nuyi isaaniin gammadanii Lammaa Magarsaa jedhanii
Abiyyi Ahmed jedhanii ijoollee koo dhufedhanii anaan mana koroo dhufan kananatti mana abbeen koo ijoollee keenya dhufe walqixxummaatu dhufe Itoophiyaa keessa lammaffaa tokko gadi tokko oli hin ta'u walqixxeetti bulchuu ijoollee keenya jedhanii anaan akkasitti natti man gammachuu isaanii mana koo dhufanii naa ibsanii abbeen koo egaa kana mootummaan qoratee ajaji kun eessaa akka bahe akka isaan itti wareegaman kana mootummaan kun nuuf ibsuu qaba. Bara ijoollee obbolaa keenya jennutti kana ta'uun nama madeessa. Angaraan isaaniis madaa'ee jira. Warri hayyoota jedhamanii seenaa Amboo tarreessan hayyoota Amboo mitis seenaa Amboo hin beekan. Hora Diimaa kan jedhamutu burqa. Biyya meeqatti abbootiin keenya nutti himan biyya meeqatu itti duulaa ture. Ofirraa injifate as dhaabbatee kunnoo dabbis gidduutti dhagaa baqaqseetu goonni Amboo ofirraa deebisaa ture. Har'as immoo akkuma boleessi koo kaase abbootiin keenya akaakayyuuwwan keenya wareegamaa turan. Hayila Sillaaseen akaakayyuu keenya wareege. Dargiin abbootii keenya wareege. Warri Mallasi nuyi nu wareegan. Abiyyi immoo har'a ijoollee keenya wareege. Amboo taraa nutti darban. Bakka Amboo taraa nutti darbe amma nuyi sammuun keenya nu naanna'eera. Ilaali haadha keessaan dhaladheere kana keessaa dhalate mucaan inni hajjeechise ishii kana keessaa dhalate ilaala. Akaayii nyaanne mucaan kun abbaan irra jiru obboleessi koo wanta meeqa nagaddee haati kun guddisti. Ilmaan afur guddisti haati kun garuu haadha faarsa. Maaliif beektota keenya ajjeechisa dhalattoota keenya ajjeechisa. Jawaar Mahammad yoo taate Jawaar Mahammad isaan jaala qabsaa'e ammayyuu nuti Jawaar Mahammad faana jirra. Jaalattus jibbus Jawaar Mahammad faana jirra bakka. Garuu gabaabaatti kana nan dubbadhu haadha jedhee haadha faarsaa haadha boochisuun mirgan qabu kun. Sobanii haasa'uun barbaachisaa miti wayyaaneen sobduudha oppiidoon sobduudha soba ishii nu dadhabsiise waggaa 27 nu fixaa turteetti. Ammas inni guddaan ammayyuu kan sammuun koo naanna'aa jiru kanan dhabeera qeerroon makanaa laali qeerroo kana jalaan ajjeesin bakka anaan na ajjeesu. Hanta shaaleen jedhama ila addabaabayii Ambootti na ajjeesan qeerroo Amboo garuu bakka nam tokkittiin akkan ajjeefne. Inde innaan nagao anin duulle garuu warri duule meeshaa hadda waraanaatti ijoollee kanatti rasaasni dhukaa. Kana hirreesaa inni goobsate ijoollee kanatti gallakkise ijoolleen imma iddoo kanatti argitan kun daabboo nyaatte daabboon ishii keessa jiru. Gaafa Lammaa Magarsaa too dhagaa daabboo argatte ijoolleen keenya dhagaa naatu gaafa inni jedhu namittiin kun sobdee nu ficcisiifti laatan jedhe. Takka duree dhugaa natti fakkaata sirriidha sobanii nu ficcisiisaa jiru sobanii ijoollee keenya ficcisiisaa jiru. Ani har'as borus kaleessas tashaaleen jedhama durumaanuu isaan wajji wal falmaatuma jirra barbaade addabaabayii kanatti na ajjeesani mucaa koyyuu ajjeesani anaan na ajjeesan. Bakka kanan sinin jedha garuu haadha kana laal haadha kana keessaa dhalate miti inni haadha isaa faarsu. Madabiidha dhuguma ishiin madabiidha waa'ee madabii faarsite dheengadda. Waa'ee seenaa Oromoo miti kan ishiin faarsite waa'ee madabii faarsite. Ammanuma beekumsi ammanuma doktorummaan ammanuma kana sittan hima. Bakka shii kana sitti hima. Jawaar Mahammad ilma Oromooti. Sabboontuu Oromooti. Lubbuu Oromoo amma kana Jawaar Mahammad keessa jira. Shiin xaxxe sana itti mul'annaan hamma moo hin taane afarsiti. Kanaafu wayyaaneen afarsituu oppiidiyoon afarsituu fidala siif achi jijjiiruudhaan nu gowwoomsu Oromoon gowwoomsu. Oromoon kaleessas hin gowwoomne har'as hin gowwoomu. Garuu ani kana nan jedhu adara hila itti naa hima adara anta shaalee miti kun jedhama addabaabayii itti naa ajjeesan. Bakka ijoollee kana garuu akkana jalaan tumne. Wato hojii koo argu kanan dubbadha galatu. Barsiisaaf barreessaan kitaaba garaagaraa obbo Yaazoo Kabbabaa Finfinnee keessatti waa'ila isaa waliin daandii irra butamanii mana hidhaatti darbamuu BBC'n akkas jedhee gabaase. Barreessaa fi qondaala ABO kan ta'e Yaazoo Kabbabaa kaleessa magaalaa Finfinneetti humna nageenyaa mootummaan qabamee hidhamu hiriyootni isaa BBC'tti himan. Kitaabota akka Miilan Shokokseenee, Dibaa, Shiraa fi kanneen biroon kan beekamu barreessaa Yaazoo Kabbabaa bara darbe ABO waliin gara biyyaatti deebi'e. Hiriyaan isaa maqaan isaa akka dhahamu hin feene hidhamuu isaa ilaalsee kana nuun jedheera. Yaasun anaa fi hiriyaa waggaa dheeraa wajjin turredha. Barreessaa fi akkasumas qabsaa'aa ta'uu isaan beeka. Kana dura waggaawwan hedduudhaaf biyya ormaa irra kan turedha. Nama uummata isaa jaalatu, nama aartii jaalatu ta'uu isaan beeka Yaazoo ani akkooti. Guyyaa kaleessaa qabamee akka hidhame dhageenye akkamiin qabame kana meenuuf kaase? Yaazoon kaleessa almost fika mootummaatiin naannoo akka biyya keenyatti naannoo isaa 6
walakkaa kana bitame sababni isaa aannan wanti beeku hin qabu isa dura walii bilbilaanaaf laaqana waliin nyaanna jennee nama hiriyaan kiyya tokko dhufaa jira isa fideen dhufa asuma eegnaan jedhee san badeen eegaa ture daqiiqa garaagarummaa daqiiqaa kudhaniitti hoggaan deebisee bilbilu I am driving jedhee bilbila teekisi naa erge beektee kana booda xiqqoo tures daqiiqaa akkana 20 booda konkolaataa qabatee ture konkolaatuma wajjin biiruma isaaniitti seenet as naa hidhanii nagalchaniiru naan jedhe. Eessatti hidhanii? Addis Ababa Poolis Koomishinii sadaffaa Maakalaawii cinaa kan jiru kanatti hidhamee jira amma. Ganama akkan hordofaa turetti abbaa alangaatti waan dhiyeessan natti fakkaata. Isa dura itti ibsuu didanii achi amma naannoo sa'aatii 8 kanaarra itti dhiyaattee qaama dhimma isaan gaafata jedheetiin almost innis mana gannaan baane waamsiseen homaa argachuu hin dandeenye gamma. Eessatti akka hidhame hin beekne jechuudha ree kana taana? Lakki ganama hordofaan ture. Dhugaa sana waajjira alangaa geessanii Asaaraadatti yeroo geessan achi hordofeen wajjumaan deebi'ee achitti deebisaniiru. Hiriyaan isaa tokkos kan wajjin jiru hin jira barreessa kitaabatiin illee ifaa jedhama. Lameen isaaniitti kan dhimmi isaan wajjin jiranii ol galchaniitti amma nan odeeffate jedhee gaafan itti dhiyaadhu duubatti na deebisanii homaa argachuu hin dandeenye. Yaga ammaatti amma sa'a kanatti kun amma biiricha gadi ba'eetiin ol deemu jiran. Barreessaa Yaazoo Kabbabaa mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi himatnis irratti hin banamne hiriyaan isaa kun nutti himeera. Dhaggeeffattoota keenya hidhamuu Yaazoo irratti qaama mootummaa irraa deebii hin arganne guyyoota itti aanan keessatti kan argannu yoo ta'e hordofnee kan isin biraatiin geenyu ta'a. Qabsaa'aan Oromoo maanguddoon umurii 70 Jaal Dhaqqabaa Waariyoo mana hidhaa Shaashamanneetti argaman guyyaa har'aas mana murtii dhiyaatan to'annaa seeraa jalaa osoo hin oolin waan maanguddoon kun dubbatan bifa haaraan Instaagiraamii irratti naannawaa jira caqasaa. Ani waanuma takkatu naan galle erga dhaladhe akaakayyuu kiyya diinatu nyaata abbaa haadha kiyyaa diinatu nyaata abbaa kiyyaa diinatu nyaata daa'ima kiyya diinatu nyaata. Eessummaan kiyya salladhuman kiyya qofti utuu hin ta'in inni na barsiisaa ture harka diinaatiin nyaatame inni an barsiisaa ture harka diinaatiin nyaatame ani waanuma takkatu naan galle namni kaa'oo takka qabu Oromoon bakka sadiitti nu tokko akki du'aa jirullee tokko daa'imni kiyya keessan daa'imni Wallaggatti du'u kiyya daa'imni Baalatti du'u kiyya daa'imman kiyya awwaalaa taa'ee bakkeen an fooyama ittiin argadhe eessa yoo waan garaa kayaan nufaate malee haati Oromtootaa taadha gadaanessi sii gubate nutti hin dhagahamu ani baradheera Oromiyaa guutuu keessa deemuu dhiisii ganda itti dhaladheen baane alagaa jalaan baqadhu jedhee sirna darbii keessatti nama biraa guuranii rashanan. Akka mootummaan kun dhufeen bilaatteen kaampii waraanaa namni duraa dhaqee fanjii haa qulqulleessu jedhanii oofan ana. Mucaan tokko Boorana Daawit Godaanaati. Anaafisa bisaan hawaasaa ashawaa haranii keessa ciisaa jedhanii biyyeen dachaasanii kanii keessa haranii ol nu baasan mucaan sun hin du'e anadha lubbuun jedha. Bara 69 Ahmad Bunaa gaafa natti dhufee Adventis paamfileetii natti kenne. Facaasee gaafa sanis hidhameera. Horii miti an garaa kiyya saba kiyyatti naa caala jedheeti malee. Daa'ima kee yuunivarsiitii Adaamaa keessaa ijoollee shan waliin. Gaafa sii daanolee eebbisan dhattee ijoolleen dhukattee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubbaa fannifnaan saniif qabanii ajjeesan. Adaa daa'imni du'u kun keessanii miti isin warri wal footan kun. Adaa dhiinni haadha Oromtootaa Qilinxoon balbalatti jigaaru keessanii miti. Adaa Tasfaa'uun Cimadaafa keessanii miti. Adaa Magarsaa Badii keennaa miti. Adaa lafeen Nishaagaa lafa jedhamtu Ogaadeen dhumte teennaa miti. Nuti Ameerikaallee deemnee Ameerikaan taanu. Gondarittillee Gondariin hin taanu. Maqaleettillee gallee Maqaleen taanu. Dhiinni Abashootaa nuuf hin ta'u. Maaliif nutti hin dhagamne? Nadhii Gammadaa fuudhee galeera.
arsiif manaa ba'ee wallaggaa arsii gumii shaneeti gumii maaliiti wali jedhu ilmi hattichaa ilma hayyichaatti wanni itti qaana'u hin jirtu beeka oromiyaa keessaa hin baane baqqalaa dawaan gaafa qaban ture hin baane biraa hin ba'u ammas hin ba'u biyyatti gala malee akka daa'imman an dhaleef fakkeenni oromtoonni dhalan biyyatti galan san biyyatti gala malee garri baan hin jiru haadha manaatiyya bara waggaa lamadhaa gadaamessa kanaa waan hin taane dhaltee jedhanii shaashaman gabbuusanii tumaa turanii adda namummaa baate maaliifi kaawoniif garaa waliin hin adeemu adii walitti himna duuti takkittiidha bilisummaan takkittiidha oromoon takkitti abaa'oo tokkoome abaa'oo faca'e abaa'oo shanee abaa'oo maalii ka toltee bakka barbaade qaaqaa yoo isinii tolte nurraa deemaati gar biraatti taasaa akka isinii tole san nuuf tolee hin jirru nu du'aa jirra nu gubachuu keessa jirra ammas hin gubanne borus hin gubanne barataa yuunivarsiitii yaa'ee biyyee kee qilinxootti dhumataa jira qaallittiin mana hidhaa ta'e maaliif wassomne lakki oromoon meerkurii irraa dhufee oromoon karaa wallaggaa maarsii bu'e namni jedhu yoo jiraate baaroo tumsaa lixatti dhalateetii miti asitti wareegan badoo dachaas baaroo tumsaa magarsaa badhii abboomaan fiquu haala kamiin dhuma yoo jenne wal dhabatee natu fixe diinaa miti kan nu fixe rasaasa diinaa dandeenyeerra rasaasa kennan dadhabne namni tokkummaa oromoo diiddu yoo jiraate namni oromummaan siin taane finni kan keen duune finna keetti du'aa jiraa uf laali garaa keenna qaama keenya midhaasuuf yoo taane malee tokkummaa oromoo bakkeen itti adda bilisummaa oromoo jechuun piroofeesar Jaafarsan yataqabbara oromiyaa jedhu taarikii jedhu keessatti ilmi namaa bilisummaan dhalate bilisummaan biraa kam kan nu hawwitan kaan inni ka barbaadu Saayila Sillaaseen akaakayyuun miniliki waan inni jedhe hin beektu kitaaba keessaa oromoo dhayi gaafas oromiyaa nyaattaa gaafas oromiyaa qabattaa jedheen gaafa bishee garbaa qabanii kennan oromootu qabee kenna qabiidhaa waan habee oromoo micciiranii gaafa haadha isaa harma muran gaafa nu kolaasan gaafa sanni geessoo kolaasan gaafa ujunee baajee qalan gaafa gishaa bushee qalan tufee maammaati oromoon minilikiin harkatti qabatee qawween bakka amaarri waaqa jalaa baqadhu jedhe bu'aa garaa ofiitiin ammas nu tokko lafeen teenna takka dhiini keenna tokko daa'imni wallagga du'aan kiyya du'aa jira daa'imni baale du'aa jiru kiyya du'aa jira daa'imman harargee akka waan volkaanoo lafa jalaa dhoo'ee harka namaatiin wodhaba kennaan ilma namaa mana haasanii akka galaba amanitti ijaaraa jiraataa jirra. Nu saaxinii badhaa keessan nu awwaalanii socho'arra malee uummata du'ee lafa jiru. Mammaaka tokkotu jira. Qorri attam namana jennaan inni bullukkooffata inni mana oo'aa keessa jira. Na'aa miti warra xaaqaan bulu gaafadhu jedheen. Haati oromtootaa isinitti mudhanne hooggantoonni maqaa oromootiin biyyaa baatan. Daa'imman oromoota awwaalaaru isinitti mudhanne. Daa'imman keessan biyya biraan qabnu biyyee biraan qabnu oromoo biraa tamaa meerkurii irraa maarsiin irraa nu buutan qabnu. Deebii kana yoo namni bu'aa mataa ofii hin ilaalu yoo ta'e waan haga firee gumaatee fi namni ummanni natti dhagama ba'aa ummataa baadhawoo jedhe waan haga gumaatee fi waa ofii yaadataanaa ummata isa waraabessan nyaataa jedha sirriidha waraabessuun nyaateera bu'aa mataa kennaa laallee jiraadheera jiruu jiraadheeraan walaa ilaallu yoon wal kabajjine yoon wal jaalanne diina dhukaasa malee biyya teenna abbaa biyyaa irratti taane haalli walitti kabajjinee qaroomnee haasofnu hin jiru du'aa jirra adhallee du'aa jirra kaleellee du'aa jirra ammas wanti nu siqu wayitu hin jiru gaanoo waa nu siqan gaafa nu tokko taane gaanoo waa nu siqan yoo sammuu barannee ittiin jirru muuxannoo qabnu tana tokkummaa teennaa yoo oolchine haga bara sadi adhaatitti ani dhageenye abaa'oo lama ta'e amma dheengadda gaman hidhaatii bahe akka ummata keessa bahuun dhabe maallaqa irraa kadhatanii daandii tiyatana naa jabeessi jedhaa ummatatti facaasaa jiran ani gumii ebaluuti
ani maali bilisummaan biraa kam ka barbaannu maallaqaanis maaliinillee tokkummaan teennaa ijaaramtu malee gatiin tokkummaa teenna diiguuf akka gadi baanee wal dubbinnu dhabneerra ijoollee kalee waliin rakkataa turre waan ebalu san ta'eera ebalu kana ta'e waraabessi diidaa kan nyaataa jiru hagana onneen keenya nu dhoone mana hidhaa keessa innaa jiru nagaan jiraataa turre amma haga mana hidhaatii baanee jenne nagaa dhabne ummanni keenya addaan qoodamee jira hooggantoonni afaan tokko nuuf ta'a nu oromoo tokko garritti dhaqin jiru qabriin teennallee jalaan hin baatu dhiiga lafatti jigeeru haa laallu baroodaa birruuf haa laallu dheeressaa fa'aa ilaallu ka harka isaa raammoo nyaatee irraa fixe gaafa sannatu mana hidhaatii fuudhee goojjoo tiyya keessa kaa'ee of biraa dabarte gaafa zuwaa irraa bara 1994 hennaa isaan baansan hin baane biyyattii kana keessaani inuma jiraadha akka nama tokkoo keeniyaa dhaqee jiraachuu dadhabeeti miti gumaa lafee daa'imman teennaatiif gumaa abbootii kennaa utuu hin baafne garri dhaqni hin jiru jennee teenne yoo faffacaane gumaa biraatti nutti galaa wal hedduutti akka balaan nutti hin uumamne ofaa ilaallu salphannee jirraa kufnee jirraa kadhattuu taanee jirraa biyya wayii hin qabnu addaraasha abbaa biraa keessa taa'aa jirraa addaraashi keenya hin qabnu waadaan rabbiillee lafeen magarsaa bariillee lafeen maammoo mazammir lafeen hayile maariyaam gammadaa lafeen haji abdullaahi ganamoo akka nama fakkaannee deemna malee nu hin jirru yoo tokkummaa ta'een ijaarra malee tokkummaa ta'een irratti yaada walii nuu deebisa du'aa jirra namni gumaa baafatu waliin dhabu namni tumamaa jiru waliin dhabu namni saamamaa jiru waliin dhabu daa'imman isin duubaan dhufaa jiru daa'imman nu duubaan dhufaa jiru karaan taane nutti hin cufinaa walii liqimsinee daandii takkitti irra mee haa deemnu adda bilisummaa oromootiin alatti namni deeme yoo jiraate adda gabrummaa oromoo yoo ka ijaaru ta'e haa ijaaru dhaanuu hin dandeenyu addi gabrummaa oromoo hin jiru adda bilisummaa oromooti ka jiru eenyu nu irkiseeti miti eenyu illee nu irkiseeti miti ani harkaalu ka rabbiin naa kenne hin jiraadhe waggaa keessatti gizee 4-5 hidhamee gizee takkitti ba'een boloqqee facaafadheeti ka jiraadhe dhiiga daa'imman kiyyaa ta jigaa jirtu dhiiga abbootii kennaa ka jigee jiru fafa baannee akka namni wal nuu danda'a anis hin dabra isinis hin dabritani daa'imman hin dabrine tabarana wallaggatti yoo namni du'ee jedhu maaf namni keenya du'a jettee tokko taateetu diina hollachiisee dhiiga oromoo lafatti jigatana biyyeetti darbaa jedhanii akaaffaa harka kaanii nama nutti erganiira malee daandii bilisummaa waytu ammallee arganneetu hin jiru. utuu wal dhabnu eenyutu nu dhiisa kan akka godhu rabbi nu haa gargaaru lafee lafa jala jirtu lafee maammoo mazammir lafee nadhii gammadaa lafee saanyaa arguu lafee magarsaa barii an islaamummaaf hin baane an kaabaaf hin baane isin jettu sun isinitti haa dhagamu boru hin duune nu martu waan hin duune dalannee akka darbinu rabbi nu haa gargaaru lafeen jaallawwanii akka nun ilaalle lafeen jaallawwanii akka nutti hin gaddine dhiiga daa'imman keenyaa irra dhaabannee waan biraa akka hin dalanne afaan tokko rabbi nu haa godhu afaan tokko ta'uu haa yaannu jedhaan. Namoota bakka jiru gara sagaltu qaba. Ulaamoonni baha Oromiyaa haala yeroo ammaa Oromiyaan irra jirtu irratti mari'atanii jiru. Oromiyaadhaas Oromoodhaas. Jawaar jechuun mallattoo diddaa gabrummaadhaati. Jawaar jechuun rasaasa takkaa'uu bilbilcha agartee nafxanyaati. Jawaar jechuun hafuuraa fi onnee Oromoo fi Oromiyaati. Nuti akka ulamaa'ii baha Oromiyaatti Dirreedawaas ta'e Harargees ta'e naannoos ta'e akkuma waliigalaattu ulamaas ta'e abbootii gadaas ta'e walumaa galattu Jawaar tuqamuun lafa tanarratti namaa miti mayrii akka mayrine mallatteessinee jirra jechuudha. Mootummaan nuti dhaamsa dhaamnuuf hangafatti Abiyyi kabiraa wanni cinaa yaanuuf hin jiru. Mootummaan keenya jennu Abiyyumaaf dhaamsa dhaamna. Dheengadda badhaasa Noobel fudhatee ijoolleen teenya gammachuu ganamarraa hanga galgalaatti aduu keessa ooltee galgaltuma san Jawaaritti shirriqu yaadame. Humaan balleessina dhagaa harkaan qabnu ulee harkaan qabnu maaliif hamtuun san nurra yaadamtiif gabbaane
kan waliin bu'ee sabaa sablammii miti. Makalaakkee raayyaa ittisa biyyaa kan saba tokkoof hin dhaabbatini beeynutu ijoollee teenya rasaasaan gate. Kaleessa badhaasa fudhatee addunyaan akka guutuu biyyaatti haasoytee warreen biyya eeganiif teenyu ijoollee teenya tan rakkinaaf isaafis kaleessa gammaddee baatee ala oolte allallee rifaatuu argamteef gabbaate rasaasaan itti bobba'amte ilaa hanga ammaatti usuun abiyyiitis akkuma duuti ijoollee nu gaddisiiftetti usuun isaallee nu gaddisiiftee jirti. Namootiin rasaasaan rukutamanii hospitaala keessatti argaman gocha gara jabeenyaa hidhattoota mootummaan irra ga'e akkas jedhu. Sagalee kee ol kaase. Bakka inni itti dhaladhee guddadhee Arsii Lixaa Aanaa Dodolaati. Iddoon itti dhaameetiin jedhee qaxanaa mistii dhagarraa dandabaati. Wanni dhaamee fi biyya kiyyaa fi ijoollee keenya du'a baraatu jennee ofii duunee beekanii. Ani wanni an jechuu barbaadu hadhas borus warri biyya jirtanii fi warri biyya alaa jirtanillee akka lammii keenya nu gargaartan barbaadaa jedha. Inni lammataa ammoo biyyi keenya duuba jira. Ummanni keenya laga jira. Ummanni ambaa ardii teenarra nyaattee kaatee ardii teenarra oomishee kaatee ummanni keenya ummata hanqataa ta'ee aangoon ummata Oromoo aangoo waraana lafa keessisee ummata warraa waraana mana keessisee maalidha? Inni sadaffaan ammoo ummanni keenya akka wal qarqaaranii ummanni keenya akka itti wal deeggaranii ummanni keenya akka itti hin facaanee nyaatamarraa facaanee dhiinni keenya bayaara dhiinni Oromoo ammallee jigaara hafaan jiru isa jechuu barbaada. Inni lammataa ammoo warri dhibamaan keenya kadhaamellee kadhaamne wadhaansaa kaduu awwaalanneetuma biraa galla kana jechuu barbaada yaanni an qabu. Tayyee galatoomee yaani wanti si gaafadhu haala eda'amuu abiyyi jedhu kana irratti eda'amuun kun amma akkanatti dhiiga wal jissaa diinni dhiiga Oromoo jissaa eda'amuun kun ni ta'a jettee yaadda? Yaadu ani gara kiyyaa siddamma maddammara jechuun maalidha? Walitti nu hidheeti giddii walitti hidhamuun barbaannu malee akkatti adda bullutti barbaanna malee walitti hidhamnee jaratti edamnee jara edamtanii bultan jechuu yaadeeti malee middammara jechuun maalinni isa hiika qabu. Jaratti edamtanii bultan isa jechuu barbaadu malee uf dandeettanii bultanii Oromoo ammallee dhibeera waan ta'eef ammallee akkatti uf dandeennee bulu kadhume dhume ka hafe fakkeenya ta'a hadha duune malee hinaf Oromoon dhalata abbaan tokkochi ilma 10 qaba jarri nama 2 qabdi kadu'e du'e ka hafe hinaf haawwatiin teenallee abbootiin teenallee kadu'e awwaalataa ka hafe obsaa godhaansataa akka jettan barbaadan qabsoon akkasitti fufaa jechuudha. Gabaabumatti sabni Oromoo itti nu sabni bal'aan saba bicuutti hin dabalamnu ka fedhe sabni xiqqoon gara saba Oromoo haa dabalamu jechuu barbaadda jechuudha. Ummanni qophaa'een wayii ba. Anna jee sammuu irra deemaa ijoollee namaraa jechuudha. Ijoolleen namaraa qophoofnuma teessee noo hidhi. Gajaraa fi bara waan isaan godhatan sibiila waan dhagaacha tuullatanii akkanuma mana kana jala qabanii nu eeggatan jedhu. Keenyan immoo dhagaa tokko hin darbina jecha moggarra deemu jedhame. Moggarra yaa. Ijoolluma eeguma ijoolleen safara ja'a tokko seente kan gammurtee kan seente jidduu seente akkamatti itti dhufan ijoollee. Keenya malee harka qabdire ijoollee. Akka malee taate. Namni si bira du'e hoo hin jira? Hedduudha ijoolleen boo takka daa'ima mataa dhaabee mataa kana kan sababa daa'ima sanii ta'an akkasitti lafa qabu. Odoo isa ogeessaan daa'ima kana gadhiisa akkana irraa jira. Daa'ima dugdaa qabdi kaan harkatti hin deemu. Daa'ima kana as jala qabatee ittiin gara gaggalaan kasassanii irratti hin deemu. Isin duuti jirti dhibaan? Jiruu na dhabe. Isin kaalillee adda nu baasan asan na dho'i manneen kufee. Samboodhaan nuti jiraatte. Okay. Amma nama ka du'e qubaan qabdu jechuudha. Namni shammuu magaa du'e.
Gama keenya irraa gama isaanii irraa. Gama isaanii irraa. As orang kota. Gua marah situ. Jerman itu rasanya sendiri. Orang Jerman. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa qabsoo dhalootaan dhalootatti darbaa ture yeroof hugguruun ni danda'ama garuu fulla'uu hin danda'u jedhu TV ONN irratti. Garuu rakkinni guddaa ka warri kana godhan kan hin hubatiin yaada qabatamee ka'e sana jechuudha. Kan isaan lolanii haqa sana jechuudha. Haqi sun immoo bakka isaa ga'uu fi injifatu malee ubboo hin dhaabbatu. Dhalootatu itti darbee ol kaasee qabatee deeme. Seenaan adda bilisummaa Oromoo fi Maccaatu Lamaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo kanadha jechuudha. Kanneen gaaffii uummati Oromoo qabatee ka'e ka waldaa Maccaatu Lamaa irratti ijaarame ka adda bilisummaa Oromoo irratti ijaarame bilisummaa uummata Oromoo yeroodhaaf ugguruudhaan dabsuudhaan sochiisaa daangessuudhaan namoota hidhuudhaan kana yeroodhaaf tursuu danda'u malee galiisaa hanqisuu hin danda'an. Maaliif warra miliyoonatatu yaada kanaa fi akeeka kana ofitti fudhatee jira. Tokko kuhuu tokko qabatee faajjii sana qabatee socho'aa jechuudha. Kana ammas galiisaa gahu malee hin dhaabbatu. Kana itti siqeera. Bakka isaanii gaa jedheen amana qarama. Tole maal godhuu qaba dhaloon nama jiru akka abbaa qabeenyatitti haa ta'u yookaan immoo ka hayyuu ta'e hayyummaa isaatiin waldaa kanas haa ta'u jaarmiyaalee wal fakkaatan ka Oromoon qabu jabeeffachuudhaaf. Kuni waan gaaffii qabu miti. Dhalooti kun itti jira. Maal gochuu qabaa otoo hin taane itti jira. Itti kufee, itti wareegamee, itti cabee, itti dararamee, qabeenya itti dhabee, jireenya itti dhabee har'allee itti jira. Kana bakkaan gahuudhaa fi kana jabeeffatuu fi gamaa gamana walii dirmatuu harka wal qabatanii tokkummaa ofii akeeka ofii bakkaan gahuudhaaf haallan kana daddaaquu fi kana gufachiisuuf olii gadi fiffiigaa jiran kana irra aanuu irratti okkee aafatanii hojjechuu qofa kanuma furmaatisaa. Kini badas, ida no jabe fatu, mudine sadani datu, karanke so juri jara, kawenke so harkara, batalanu kasi wabo, bimene toda gara, batalanu kasi wabo, bimene toda gara, kampatandukan. Weelluu warraaqsaa torban kana gadhiifaman keessa Jaafar Yusuf isin affeerree gulaalaa miidiyaa qabannee dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Fuula feesbuukii keenya laayikii gochuun gama yuutuubiin sabiskiraabii gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Aya Studio. Mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa sabaa maqaa maal godha ergaan kabatamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa dabne masaraa mootummaa keessaa nama qabna. Jechuun yaa sabaa maqaa maal godha ergaan kabatamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan
Lalabuun kaffaaloo naafachuun magartu daa'imatti dhabnee maammush ilma guutuu wareegamni qeerroo erga gatii dhabee Minilik bineensi nurratti faarfamee birroo yaa birroolee nuudhiistu moo walitti deebiinaree birroo yaa birroolee nuudhiistu moo walitti deebiinaree birroo yaa abbaa birraa qeerroo nurrumoo arras ni jirra birroo yaa abbaa birraa qeerroo nurrumoo arras ni jirra qeerroo nurrumoo arras ni jirra karreen nurrumoo arras ni jirra nambaan naannolee arras ni jirra nambaan calankoo arras ni jirra qabsootti fufuuf arras ni jirra falmaa finiinsuuf arras ni jirra kaayyoo qabsoofneef arras ni jirra galmaa geessisuuf arras ni jirra mirgaan kabajnee arras ni jirra qabsaa'ota keenya arras ni jirra mirga salphistanii arras ni jirra kaayyoota keenya arras ni jirra birroo yaa abbaa birraa onneen keenya qaleessa arras ni jirra birroo yaa abbaa birraa onneen keenya qaleessa arras ni jirra birroo yaa abbaa birraa qeerroo nurrumoo jawaariif jirra birroo yaa abbaa birraa qeerroo nurrumoo jawaariif jirra. Makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee jawween tuqin malee. Yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee jawween tuqin malee. Yaa makoo warra malee kumaandi boostii gujiif wallaggaat. Yaa makoo warra malee jallisuu keenyatuun fideem kana hundaat. Yaa makoo warra malee somnee jallisaan gowwaa nu seetuut. Yaa makoo warra malee daaraa seetanii abiddaan taphattuut. Yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee qeerroon tuqin malee. Yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee qeerroon tuqin malee. Mararaa guddilaa Baqqalaa Garbaa Kamaal Galchoo Daraaraa Guyyoo Jaalmarroo Kiyyaa Leencoo Lataa Galaasaa Dilboo Naraarsoo Biqilaa Komoo Kiyyaa Oromoo Kiyyaa Lammii Kiyyaa Komoo Kiyyaa Gaanfa beekaa ottee kuushii boonaa aadaaf duudhaan saba tokko bara afaansaan beekama masaraa mootummaa seenii irra jechuudhaan maqaan maalluuf godhaa ergan dubbatamne ergan kabajamne keessatti afaan saba guddaa afaan Oromoodhaa dur raadiyoo cabsanuu jettanii har'a afaan federaalaa gochuu kan diddanii masaraa mootummaa cabsanoo maaliif sodaattanii. Audio Jungle.